Viidiyoon kan koo har'aa warroonni fuulli keenya nu suntuuraa yookiin immoo addarraan ija jalaan wantoota bakka akkasiitiin fuulli keenya ormi keenya malee nama dullooma nu fakkaata nu suntuuraa harkillee warroonni jettaniidhaaf jechuudha. Viidiyoon kiyya har'aa egaatee akka fayyadamtan abdeen sanarraa qaba. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo dhagalan waaqayyo dhafaa ta'us illee lafa jirtan takka nagaa nyaatan abdiin qaba. Egaatee warroonni haaraa gara YouTube chaanaalee kiyyaa dhuftan anaan dhufu baga nagaannaa dhuftan sanan jedha warroonni jalqaba turtanillee baga nagaannaa eegdan sanan jedha obboleeyyan kan koo. Egaati nama yeroo dheeraa waliin turu nu taasisu. Egaati akkuma jalqaba irratti dubbadhe viidiyoon kan koo warroota fuulli kan keessanii nu sunture warroota akkasuma immoo fuula irratti finnis adda addaatiin nu baabaksan immoo gurraacha afa warroota jettaniidhaaf jechuudha. Viidiyoon kiyyaa qabadhee dhufe har'a haga xumuraatitti yoo ilaaltan akka raawwattan abdiin isinirraa qaba. Egaati hundumti keessanii haga xumuraatti ilaalan sinin jedha viidiyoo daqiiqaa 9 duwwaadha. Egaati daqiiqaa 9 immoo yoo ilaalan baay'ee ulfaata jedhee hin yaadu. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjiniin tura haala kamiin akka hojjennu walumaan ilaalla jechuudha. Egaati wantoonni nu barbaachisan dinnicha tokkodha jechuudha. Akkuma asirratti argitan dinnicha tokko nu barbaachisa. Dinnicha kan keenya ni faaqna jechuudha. Akkuma argitan guddaas ta'uu hin qabu xiqqaas ta'uu hin qabu jechuudha. Makaakkalañaa ta'uu qaba dinnichi san filattanii. Egaati dinnicha kan keenya ergaa faaqnee xumurreetii booda faaqee xumureetiin hin jiraani. Egaati erga faaqnee xumureetii booda ni bashara jechuudha. Maal jedhama ni faaqna jechuudha. Mafaaqa kanaan argitan jedhetanii yaada gara gurguddaadhaan osoo hin taane gara xixiqqaadhaan ni faaqna maaliif akka bishaan nuuf ba'uudhaaf jechuudha. Bishaan dinnichaa egaati isin kana maashiniidhaan illee daakuu dandeessan jechuudha. Maashiniidhaan daakuu irra garuu haala kanaaf faaqxan irra isiniif bareedaadha. Egaati ani faaqee xumureetiin hin jira akkuma argitanii. Erga xumurreetii booda haala kanaan maxallalaa fi saayinaatti keessa xalallu ni qopheeffanna jechuudha. Sana booda dinnicha faaqannee lafa qabnu sana bishaan isaa keessaa cuunfina jechuudha. Akkasuma warroonni maxallalaa hin qabne bishaan carqii dhimbiibduudhaan yookiin immoo carqii qulqulluu ta'een ittiin naxxanii tokko keessaa dhimbiibuu dandeessanii haala kanaanis dhimbiibuu hin dandeessu jechuudha. Haala sanii mijateen dhimbiibuu dandeessu sanii egaati ani haala kanaan dhimbiibeetiin hin jira jechuudha. Bishaan isaa nu barbaachisa waan ta'eef bishaan isaatti fayyadamna waan ta'eedhaaf haala kanaan keessaa cuunfinee bishaan isaa keessaa baasuu qabna jechuudha. Egaati kan keessaa cuunfine sunillee waan nu barbaachisuuf hin gannu booda fuula keenya qulqulleessuudhaan waan nuti gargaaramnuuf jechuudha. Egaati haala kanaan hunduma isaa keessaa cuunfina jechuudha. Bishaan isaa haala kanaan hunduma isaa keessaa cuunfinee finnee akkuma argitan kanaadha jechuudha. Sana booda bishaan isa gubbaarraa kee irraa gannannee isa jalaatti fayyadamna waan ta'eedhaaf burcuqqootti naqannee daqiiqaa 10 keenya jechuudha. Akkuma argitan kana burcuqqootti ni naqna. Erga burcuqqootti naqneetii booda qadaannee daqiiqaa 10 tursiifna jechuudha. Akka bishaanii fi dinnicha kan nu barbaannu sana akka jalatti nuuf hafuudha jechuudha. Isa kana immoo qola isaa kana jechuudhaan keessaa cuunfinee aannan itti dabaluudhaan fuula keenyaa akka ittiin qulqulleessu nu gargaaru itti fayyadamna jechuudha. Egaati aannan gosa kamillee qabaachuu dandeessan isinii ana isa kana fayyadama jechuudha. Aannan mankaa lamatti naqnee sana booda fuula keenya qulqulleessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Dhugaa kanaan yoo dhiqatan fuulli keessan baay'ee lasallasa jechuudha. Akkasuma wanta nu dibanne sana battalumatti akka gara keessatti nu fudhatamu akka faayidaa nu argamsiisu waan taasisuudha jechuudha. Fuula keenya akka qulqulleessuun nu gargaaruuf isa kana fayyadamna jechuudha. Egaati isa irraa hafee guyyaa tokko qofaan fayyadamtanii waan ifiniif guyyaa 3 fayyadamuu dandeessan firiijii keessa kaa'attanii jechuudha. Isa kana isinitti mul'atan jedhee yaada. Isa kana qopheessine xumurreetiin jira. Egaati bishaan kan keenya daqiiqaa 10 booda bishaanii fi dinnichaan nu barbaannu sun gara bishaan isa gubbaarraa keessaa gannaqne isa adii qofaatti fayyadamna waan ta'eedhaaf egaati inni gubbaarraa gannaqne isa kana fakkaata. Isa gara jalaatti hafe immoo isinitti argisiisa.
Egaatii inni burcuqqoo gara jalaatti tafee adiidha jechuudha. Adii aanna fakkaataa isinitti mul'ata jedheetan yaada. Egaatii kan nuti barbaadnu isa jalaa kanaadha waan ta'eedhaaf isa mankaa shoorbaa lama itti fayyadamna jechuudha. Mankaa shoorbaa lama saayinaa qulqulluutti ni naqanna. Sana booda daakuu ruuzii warroonni daakuu ruuzii kana laabatame qabdanis akkasuma immoo warroonni mana keessatti qopheeffachuu hin dandeessanii maashiniitti daakuu dandeessan jechuudha. Ruuzii kan keessa maashiniitti daaktanii bifa duqeetitiin fayyadamtu jechuudha. Maankaa lamatti dabala jechuudha daakuu ruuzii. Ruuzii wantuma kam hojjennu yoo dibanne ruuziin fuula keenya baay'ee faayidaa qaba. Akkasuma fuula keenya akka lasallasuuf akkasuma immoo dafee fuula keenya akka isun turre fillee nu gargaara jechuudha. Yoo danda'ama ta'e yeroo hundi osoo fayyadamtan torban keessatti al tokko osoo fayyadamtanii baay'ee bareeda jechuudha ruuziin. Viidiyoo yeroo darban irratti illee hojjedheetiin hin jira. Gara jalaatti yoo deemtan ni argattu jechuudha. Egaatii viidiyoo hedduutu yuutuubii kan koo jala jira. Seenuudhaan ilaalaan isin jedha warroonni haarawaa dhuftanii yuutuubii jala seenuudhaan viidiyoo hedduu argattanii. Egaa qopheessee xumureetiin hin jira isa kana fakkaata. Asirratti wanni isin jechuu barbaadu daakuu killee yookiin puuphaa warroonni itti dabaluu barbaadan killee itti dabaluu dandeessan jechuudha. Boora isaa san keessaa gattanii killee adii paartii adii duwwaa isa wajjiniin baxaxaxanii sirriitti fuula kan keessaan guutummaan guututti akka waxxaruudhaaf jechuudha. Haala sanitti fayyadamuu dandeessan. Garuu har'aaf killee ittiin goone namni mana keessa waan jiruuf fooliin isaa xiqqoo ni ulfaata jedheeni kanuma duwwaan isinitti argisiisa. Isin garuu puuphaatti dabaltanii dalaguu dandeessan jechuudha. Puuphaa wajjin baay'ee bareedaadha dhugumaan isinin jedha. Yoo isin mijate puuphaatti dabalaan isinin jedha. Yoo isin mijachuu baate immoo haaluma kanaan fayyadamaa baay'ee kan nama fayyaduu fi akkasuma fuula keenya akka lasallasuuf hedduu kan fayyadu jechuudha. Egaatii gara dibannaatti deemna. Amma haala kamiin akka dibannu walumaan ilaalla jechuudha. Egaa kan jalqaba qopheessine sana jechuudha. Fuula keenya qulqulleessina isinitti mul'ata. Fuula kan keenya isa kanaan dhiqanna jechuudha. Dura akka saamunaatti isa kanaan erga fuula keenya rirrinnetii booda fuula keenya bishaan las jedheen jechuudha. Bishaan qorraan osoo hin taane bishaan las jedheen dhiqanna. Sana booda dibanna jechuudha. Maksii kan qopheeffanne. Dinnicha isa dura aannan wajjin qopheessine sana haala kanaa fuula keenyatti riguudhaan fuulli keenya guutummaan guututti akka qulqullaa'u yookiin immoo akka nu lasallasee maaksii nu dibachuuf deemnu sana nu fudhatuudhaaf haala kanaan qopheessina jechuudha. Egaatii ani fuula kan koo dhiqadheen jira jechuudha. Isaan erga dhiqattaniitii booda fuula kan keessan goggoostanii sana booda ni dibatu jechuudha. Fuulli baay'ee lasallasee kan nama jedhudha. Itti fayyadamtanii yoo argitan hedduun isin fayyada jedheetanii yaada gama kan kootini. Egaatii amma maaksii qopheeffanne sana dibachuudhaaf deemna. Warroonni buruushii fuula qabdan buruushiidhaan dibachuu dandeessanii. Ani garuu buruushii waan hin qabneef harkuma kootiin nan dibadhe. Egaatii dibadhee xumureetiin hin jira akkuma argitaniidha. Fuula koo guutummaan guututti dibadhe. Akkasuma ija jalaa iddoo tokko jechuudha. Hunduma guutummaa isaa dibachuu qabdanii akka ija isinis seennee eeggachaa jechuudha. Adda kan keessan rifeensa keessan guutummaan gara duubaatti qabsiistanii akka isaan rakkisaniif jechuudha. Haala kana shaashii hidhattanii rifeen fuula keessan guutummaan guututti dibachuu qabdan. Isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Egaatii fuula kan koo dibadhee fixeetiin jira. Haga daqiiqaa 20 tursiisuu qabdan jechuudha. Ofirra daqiiqaa 20 guutee jira. Inni irratti goggogee fuulli kan koo kan dubbachuu hin dandeenyetti jechuudha. Egaatii firiijii keessa kaa'attanii haga torbee tokkotti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Inni tabalaashee haga torbee tokko firiijii keessa godhachuu dandeessanii. Egaatii haala kanaan anan irratti goggogee daqiiqaa 20 booda jechuudha. Viidiyoo kana waraabaa jiru. Fuulli kan koo na harkisaa jira jechuudha. Dubbachuu yoo haga hin dandeenyetti jechuudha. Afaan addaa saaqanii dubbachuu yoo hin dandeenyetti nama harkisa. Inni suni iddoo fuula keenya sun ture sana akka bakka duraatti deebi'uudhaaf nu gargaara. Egaatii haasa'uullee hin dandeenye jechuudha. Baay'ee na harkisaa jira. Waan xumuraatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isinin jedha. Warroonni YouTube channel keessa subscribe godhi subscribe erga gootanii booda immoo mallattoo bilbilaa kan fakkaatu tuquudhaan viidiyoo kiyyaa guyyaadhaan gallakkisu akka sirriitti dhufu taasisan isinin jedha. Egaatii hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Xumuraatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isinin jedha. Warroonni haarawaa dhuftan profaayilii jala seenuudhaan viidiyoo hedduutu jira ilaalan isinin jedha. Nagaatti naa tura.